feetu kiristaana ta'e, feetu ortodoksii ta'e, feetu musliima ta'e maftii keedha waan ta'eef. Egalee kanarraa tundoo akka ajandaa gootee irraa haasa'uu hin qabu. Maaliif amantaa keessattuu beeka kan namni biraas hin beeku. Amma yoo agarte gisee baay'ee waa'ee amantaa kana baay'uma sodaadha. Inni haasa'ullee dasnan jedhullee sababni isaa amantaan kan abbaati malee kan nama uummata guutuuti miti. Oromummaa walitti yoo qabaanne amantaa hundi keenya adda adda qabna. Sigalee amantaan ofuma isaa dhafu gaafa waamamu afaan xuriidhaan waamamu. Afaan bulleen gaafa namni tokko yoo agarte meestii lamsaalee gaafa waaqa kadhattu afaan duwwaa kadhatta. Sababni isaa nyaattetu hin kadhattu jechuudha. So amantaa keessattuu beekaa akkatti amantaa kee qabattu situ beekaa. Feetu musliima ta'ii, feetu kiristaana ta'ii, feetu ortodoksii ta'ii, eenyumtu waa'ee amantaa namaa inni ilaallatotillee kanarra haasa'uu hin qabdu. Ol baatoo yaada keessan kennaa jechuu hin qabdu. An akka biiftuutti jechuudha. Abbaan barbaadde qosha qorombiin na jala deemte koomentii barreessiteedhaaf isaan minimmaa iመስለኝም. Garuu akka nama tokko waan natti mul'atu sitti hima. Atumtuu waa'ee kanarra haasa'uu hin qabdu bama jammaraa darajaa. Sababni isaa lamsaaleeti yoo amantaa qayyartu tiiktookidha jettee qayyartaa? Tiiktookirratti dhuftee qabattaa? Lamsaalee kiristaanaa jennu. Musliima ta'uu yoo barbaadde tiiktookirra dhuftee shahaada qabattaa? No, masgiida dhattee qabatta. Sababni isaa masgiida qaba. Amantaan kamiyyuu mana amantaa ofii danda'e qaba. Sigalee achi dhatteetti achitti amanta malee sooshaal miidiyaadhaaf jetteeti miti kan amantu. Sooshaal miidiyaadhaaf jetteeti miti ati waan tokko gootu. Ani akka biiftuutti yoo musliima ta'uu barbaade masgiida dhaqee shahaada qabadhee alhamdulillah jedhee amantaa kiyya jabeeffadhee irraa baradha waa seera amantaa sun qabu. Amantaa sana akka inni na'uufutti kan deemu masgiida keessatti malee tiiktook irratti dhufee kashalabbee 50 koomentii barreesseef jedhee hin dubbadhullee irraa sigalee amantaan kun ilaalinaa ta'e amantaa jechuun zim jettee dhadhaa baskitee nyaattu miti baay'ee ulfaata waa'een amantaa sigalee waan akkanaa hin haasa'inillee hin haasofsiisinillee an akka kiyyaatti akka boleetti takkaatti kana sitti moo jiraate waa'ee kana ajandaas gootee irraa hin haasa'in ajandaas mitis jettee hin dubbatin mikinaatu ati shaarbii uffadhu maftii keedha namni biteesii kenna hin jiru fooxaa uffadhu maftii keedha faantiidhaan koottu namni si biteesii kenna hin jiru maftii keedha kun nuti nun ilaallatu garuu waan safuu cabsuu fi waan amantaa namaatti darbu waan ganda namaatti darbu hin godhin. Mikinaatu inni sun eenyumuu hin ayyamamu waan ta'eef rabbi irraallee argattu namarraallee argattu asanarraa nafee seenaan beentee taate kiristaana taate musliima taate maftii keetiin himaan nu galchaa dhofo. Sigalee warri waa'ee amantaatti siqeequ ofuma isaaniitu amantaa hin qaban. Amantaa musliimaa keessattis kan nama arrabsi jedhu hin jiru. Amantaa kiristaanaa keessattis kan nama arrabsi jedhu hin jiru. Kan nama xiqqeessi jedhu hin jiru. Amantaa musliimallee akka baay'ee hin agarta gisee baay'ee meesti. Ijoolleen nama gargaaran ijoollee eessatti ijoollee musliimatti. Dhaabanis qabaatanis si gargaaru. Lamin rabbi irraa arganna jedhanii amanu. Sigalee naa sanaafuu ati waa'ee amantaa keessatti yaatitti ani amma biiftuu takkaa waan sitti yoo jiraate waa'ee amantaa neever inaasee miidiyaa irratti ol baa yaada kennadhaallee hin jedhin taasa dogongortee waan tokko afaan si baanan inni sun booda immoo laga sitti jallisa sigalee so waa'ee amantaa odoo dhiisee ofuma keedhaaf ajandaa mataa keetii uummattee ofuma keedhaaf yoo barbaadde hojii keetti hojjetadhu yoo barbaadde immoo itti geemii kee taphadhu yoo barbaadde dammoo irratti utaali inni maftii keetii namni si dhoowwu hin jiru tiiktookii kana situ banate haaja ta'eef jechuudha. Sigalee kanaafuu waa'ee amantaa nama ol galcheen irraa sa'a ani tasaaffareetan uffadhee fooxaa kana maaltu sin nu ilaallate nuti tasaaffarteetis uffattee oduman tasaaffarinis uffattee daalachoofteefis uffattee maaltu nu dhibe nu amantaan dhimma keedha buchoo amantaan kan keeti namuma ogastii irra baasee irraa hin haasofsiisin waan kana. Sigalee neever irraa hin haasofsiisin si fayyadu waan ta'eef kan si fayyadu amantaa keeti amantaa musliimas yoo taate islaamimmatii kee itti jabeessitu amanadhu kiristaana soo taate kiristaaninatii kee itti amaniitoo jabeeffadhu amantaa nama biraammoo hin qeeqin. Sigalee sanaafuu kashalabbeen lama sadii si jala deemte koomentii barreessite maal si fayyada ilaal mi'a mala misaalee ana namni naarra sudaal nama dhibbaa kumaa dhibba shana keessa haalatu immoo namni kumnii fi dhibbi shanii fi namni kumniif dhibbi sadii fi 97 jiru isaan immoo na jaalatu jechuudha. Sigalee ani warra na jaalatan kanaafan jiraadha malee warra na tuffatan warra na xiqqeessa warra gadi na buusan kana hin jiraadhu. Mikinaatu isaan ani hin beeku isaantu na beeka isaantu na hordofa malee ani amma maal akka ta'an akkamitti akka jiran hin beeku.
Sigalee ani warra na jaalata warra na hordofa sanaaf hin jiraadha malee ani izin jetteetuma na jala deemtee na arrabsituuf hin jiraadhu. Mikinaatu ani nama of danda'ee jiraatu faamilii kiyyaaf hin jiraadha. Ofii kiyyaaf hin jiraadha. Nama na kabajuu fi nama na jaalatuuf jedhee ziqqi jedhee jiraadha. Sanaafuu ani na jaalatu kanan kabaja malee inni na arrabsu sun ani dhalatee jiraachuu isaatu hin beeku laa. Lafuma kana dachee kanarra jiraachuu isaatu ani na xaraxarsiisa hin beeku kaa. Inni na jaalatu kun garuu nan kabaja yoo inni waa rakkatee sheernatti godhate kaadhin naqaaf. Sigalee yoo inni tasa rakkatee rakkina keessa jiraate nan naqa maaliif faamilii kiyya haaja ta'e. Sanaafuu waa'ee amantaa irra haasa'inii nama deenaas tawsiisini an akkasasiin jedha shaarbii uffachuun maftii keedha surree uffachuun maftii keedha nuti uffata keetirratti dhiibbaan nuti siin geessinu hin jiru akka tamalkaachita akka ittisa obbolummaa akka nama walitti dhiyaatuttis anasitti muusa kanaa. An kanarraa nafee feetu sirba kee banadhu zannatii feetu basmuurii kee zammadii feetu dammoo waan fedhii feetu maasumaa dhaggeeffadhu feetu mazmurii dhaggeeffadhu abbaa si dhorku hin jiru amantaa keeti waan ta'eef. Okay. Hinna gaamam sagaleen koo. Okay. Kana keessatti garuu amantaan dhaggeeffadhu kana keessatti garuu amantaan akkootitti hin bu'in. Okay. Fataa jedhi ofirraa jiraadhu dhimma namaa qabaatiin. Kana bichaa si himaa. Waan barbaade siinaa jedhu. Akka oltan nagaa keessanii. Waat sayitii yoo maaltu tuqeerramu ganamaa si bobboochisu. Ani bu'aan jirani. Maaf hin bu'aanis jammaruuf ta'een jiraadha. Maal taatee? Homaan taane maa shaarbii uffattee. Biiftu us jedhi gana odoon dubbate okay. Wannichi kabbaadidha akkami gaa'es indee? Indee beektetu seente miti dhaggeeffanne. Maayidha inni maaltu jira naan galleen zim jedheetuma seeni malee waasaa beekee miti. Maaliif shaarbii kana uffattee? Moodii tara naa kennime. Dhiisi lakkii nama mi'uuseen isaa ta'an warqoon qabu dhiisi. Osii arrabsaanis obsi amma mana hootii baatutti. Inni maaltu jira naan galleen? Homtuun jiru biiftuu. Maal taatere? Maal taatere? Maa shaarbii uffattee? Maftii kee deemtee shaarbii uffachuu eenyusi da'u? Kanuma bakka rakkoon bira jiru. Shaarbuma kana qofa maa uffattee? Maftii kee deemtee reeyu si bite shaarbii si bitate miti? Ani immoo madaan koo wajjin ergaa diida deemas jira waan ta'eef kanaafan uffadhee hin jedhan. Laa bakka barbaaddes jiraadhu uffachuu maftii keedha namni shaarbii kana si bitee si kenna hin jiru miti? Naa sanaafuu maaliifatu waan kanarra waasoo hin qabdu malee akka barbaadde sirba kee banattee sirbuu barbaaddu dammoo akka fedhii keetii gochuun maftii keedha. Galee waa'ee biraa dammoo ati feetu amantaa keellee